qabuun dagaraa sitti baafadhee si amaneetiin akkiif fuula duraatiif si filadhee ati garuu jaalala wallaaltee na dagattee waa durii gowwummaa qiyyaasa maaliif argee jaalalaan qabuun dagaraa sitti baafadhee si amaneetiin duskannoo jiruutiif si filadhee ati garuu namattuu na lakkooynee na tuffattee waa durii gowwummaa qiyyaasa maaliif argee waa durii gowwummaa qiyyaasa maaliif argee sirriitti naaf godhawaa miiliin sobamuu naaf godhawaa namuun amanuu hayyaatu kana na goote hammaanayyaa hammaaf murteeffachuutu banaa wayyaa. Sirra dhufee hayaadee miidhagayatti gama xiyyaan bitadhe sheenaan teena filatti akka wayaa gara na baateetti na darbite tamteenumaan eega yoo hayni jaalalaa jiraate eega sirra dhufee hayaadee miidhagayatti gama xiyyaan bitadhe sheenaan teena filatti akka wayaa gara na baateetti na darbite tamteenumaan eega yoo hayni jaalalaa jiraate. Sajjatteetillee namti fatini hiyyummaan qabu jahan fayyaatiin qabaanii yoo rabbiin je'e kaayyootooti sumaan gahaa lubbuun jiraadhu carraa qadheetiin keessaa bahaa inni sajjatteetillee namti fatini hiyyummaan qabu jahan fayyaatiin qabaanii yoo rabbiin je'e kaayyootooti sumaan gahaa jiraadhu carraa qadheetiin keessaa bahaa lubbuun jiraadhu carraa qadheetiin keessaa bahaa sanaafuu maqaa dhabaa naaf moggaasinii hin jajjariin akka rabbiitis waan beekanii abboota marrabbumaa qabeenyaa miti addunyaa fiixeensa bariitii hin dhabamtii. Sirra dhufee hayaadee miidhagayatti gama xiyyaan bitadhe sheenaan teena filatti akka wayaa gara na baateetti na darbite tamteenumaan eega yoo hayni jaalalaa jiraate eega sirra dhufee hayaadee miidhagayatti gama xiyyaan bitadhe sheenaan teena filatti akka wayaa gara na baateetti na darbite tamteenumaan eega yoo hayni jaalalaa jiraate.